Ashama akkam jirtu hordoftoota maatii chaanalii kana. Chaanalii kanaaf haaraa kan taatan immoo maqaan kiyya Dr. Abarraa Olaaniin jedhama. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii Wallaansa Daa'immanii fi Ijoolleeti. Yeroo hedduu waa'ee daa'immaniif akkasumas waa'ee yeroo ulfaa irratti barnoota hedduun hojjedha. Kanaafuu chaanalii kanaaf haaraa tanan subscribe gochuun dagatina. Mata dureen amma qabadhee jiru ijoollee fedha nyaataa hin qabne ilaalchise kan maatiin beekuu qaban kan jedhudha. Ijoolleen yeroo hedduu fedha nyaataa dhabanii maatii rakkisu. Mee maaltu fida? Maatiin maal gochuu qabu kan jedhan akka armaan gadiitti hordofaan gadumaatti. Mana hedduu keessatti mana maatii daa'imman guddisan biratti umurii ta'e irratti ijoolleen isaanii fedhii nyaataa dhabuun akka maatii yaaddessan beekamaadha. Haa ta'u malee ulfaatinni fi dheerinni qaama ijoollee kanaa hanga umurii isaanii kanatti kan wal simu yoo ta'e waan hedduu wanti nama yaaddessu jiraachuu dhiisuu mala jechuudha. Sababni isaas fedhiin nyaataa daa'immanii daa'ima tokko bira daa'ima garbiraa biratti garaagarummaa qaba. Akkasumas immoo umurii adda addaatti garaagarummaa qaba. Yeroo hedduu maatiin hedduu daa'imni ko fedhii nyaataa dhabee nyaata nyaachuu didee jedhee kompileen godhu. Haa ta'u malee daa'imni kun yookaan mucaan kun ulfaatinni qaama isaa, dheerinni qaama isaa hanga umurii isaatti normaal yoo ta'e waanti baay'ee nama yaaddessu jiraachuu dhiisuu danda'a. Maatiin yeroo hedduu kan isaan daa'imni kun nyaata nyaachuu dide yookaan mucaan kun nyaata nyaachuu dide jedhanii kompileen godhan yookaan haala kanaan dura ture ilaalaniiti mucaan sun kanaan dura sirriitti nyaataa ture yeroo ta'e irra diduu jalqabe yookaan immoo daa'ima biraa wajjin yookaan mucaa biraa wajjin kompeer godhaniiti jechuudha. Haa ta'u malee fedhiin daa'immanii, fedhiin nyaata daa'immanii daa'ima tokko daa'ima biraa biratti garaagarummaa qaba. Akkasumas immoo umurii garaagarummaa qaba. Ijoolleen waggaa tokko, waggaa lama, waggaa sadii fedhiin nyaata isaanii tokko miti. Kanaaf garaagarummaan jiraachuu danda'a. Inni guddaan ulfaatinni qaama isaanii, dheerinni isaanii, guddinni isaanii affected ta'uu hin qabu malee. Mee wantoota akka fedhiin nyaataa ijoolleef daa'immanii akka gad bu'u kan taasisan akka armaan gaditti haa ilaallu. Inni jalqabaan ijoolleen maaliif nyaata didu jennee yoo ilaalle dhukkubsachuudha. Daa'imman akkuma nama gurguddaa yeroo dhukkubsatan fedhiin nyaataa isaanii ni irrata. Daa'imman sun ta'e namni gurguddaayyuu gaafa utaalloomti cimaan yookaan qufaamti cimaan isa qabullee fedhii nyaataa hin qabu. Gaafa fakkeenyaaf dhibee busaa qabu, dhibee toonsiilii, taayifoodii maal kan jedhamu kana gaafa dhukkubsatu fedhii nyaataa dhaba. Ijoolleenis akkasuma gaafa dhukkubsatan fedhii nyaataa hin qabaatan jechuudha. Kun mallattoo dhukkubsachuudha malee ofii dhukkuba miti. Yeroo kana ijoolleen yoo nyaata didan kun waanuma eegamudha. Mallattoodha malee dhukkubsachuu miti jechuudha. Ofii dhukkuba miti jechuudha wanti kun. Kanaafuu yeroo dhibeen kana fide yaalamu akkuma mallattoolee garbiroo fedhiin nyaataa ni deebi'a. Kana jechuun egaa fakkeenyaaf mucaan tokko dhibee garaa kaasaa qaba yoo jenne dhibeen garaa kaasaa yeroo jiru ijoolleen fedhii nyaataa hin qabanii yookaan dhibee toonsilii yeroo qabaatanii haa ta'u malee dhibee toonsilii yoo qabaatan toonsiliin sun yaalamee yeroo fayyu garaa kaasaan yeroo isaan dhiisu dhukkubni ta'e gaafa isaan dhiisu fedhiin nyaataa isaanii ni deebi'a jechuudha. Kanaafuu yeroo akkasii nyaata nyaachuu diduun fedhii nyaataa dhabuun mallattoo dhukkubaadha malee ofii dhukkuba miti jechuudha. Wanta kana fide dhukkuba akka daa'imni nyaata nyaanne kana godhe kana tiriit gochuu yookaan adrees gochuu barbaachisa jechuudha. Kanaaf akkuma nama guddaa daa'imman yeroo dhukkubsatan nyaata nyaatan. Qabxiin lammaffaan umuriidha. Umurii yeroo jennu akkamitti umuriin fedhii nyaataa cufa yoo jennee ilaalle naannoo waggaa lamaa eegalee hanga naannoo waggaa ja'aatti sababa ariitiin guddina qaamaa irrataa deemuuf fedhii nyaataa ni irrata. Ijoollee hedduunis kan isaan fedhii nyaataa dhaban yeroo hedduu yeroo kana jechuudha. Fakkeenyaaf daa'imman dhalatanii waggaa jalqabaa waggaa tokkotti giddugaleessaan ulfaatinni qaama isaanii kiiloogiraama 7 dabala. Fakkeenyaaf daa'imni tokko yeroo dhalatu kiiloogiraama 3 yoo ta'e gaafa waggaa tokko ga'u kiiloogiraama 10 ta'a jechuudha. Harka 3 dabaluun kiiloogiraama 7 dabala jechuudha waggaa tokko keessatti. Waggaattaan akkasumas immoo dheerinni sentimeetira 25 dabala waggaa jalqabaa. Waggaa lammaffaatti immoo ulfaatinni qaama ijoollee kiiloogiraama 2.5 dabala. Akkasumas dheerinni sentimeetira 12 qofa dabala. Kanaaf akkuma argitan kana waggaa jalqabaa kiiloogiraama 7 dabala waggaatti, waggaa lammaffaa immoo kiiloogiraama 2.5 hanga 3 qofa dabala. Kanaaf fedhiin nyaataa daa'ima kanaa yoo irrate kun noormaalidha jechuudha. Kanaaf waggaa jalqabaa waliin yoo ilaalamu waggaan lammaffaa guddinni qaama isaa xiqqaataa waan dhufeef ariitiin guddina qaamaa
fedhii nyaataa dhabuun yookaan nyaata xiqqaa akka waggaa tokkoffaa nyaata hedduu barbaaduu dhiisuu danda'a jechuudha waggaa lammaffaatti. Waggaa sadaffaas akkasuma irrataa deema jechuudha. Kanaafuu waggaa tokkoffaatti nyaata hedduu isaan barbaachisa. Waggaa lammaffaatti irrataa deema. Sababni isaas guddinni qaama isaanii ariitiin guddina qaamaa waan irrataa deemuuf waggaa sadaffaattis gaduma bu'aa deema jechuudha. Hanga waggaa naannoo 6-7tti. Inni garbiraan wanti fedhii nyaataa daa'imaa gadi buusu yookaan fedhii nyaata ijoollee gadi buusu dhibee xinsammuu yookaan psychological problem kan jedhamudha. Dhiphachuu fi wantoota xinsammuu isaanii miidhu jiraannaan fedhii nyaataa isaanii gadi bu'a. Kunillee namoota gurguddaa biratti mul'ata. Stress gaafa isaanu gaafa dhiphannu gaafa dhibee psychology qabaannu fedhii nyaataa hin dhabne. Sababa qoccolloo adda addaa naannoo fi mana barumsaatti isaan mudatuun maatiin ijoollee kan reeban yoo ta'e kan itti dheekkaman kan baay'ee adaban yoo ta'e fedhii nyaataa daa'immanii gadi bu'uu danda'a. Akkasumas yoo daa'imni biraa dafee irratti dhalate dafanii mucaa biraa yoo irratti godhatan maatiin kun dhibee sammuu yookaan dhibee xinsammuu itti fiduu danda'a ijoolleetti. Yeroo kana immoo fedhii nyaataa isaanii gadi bu'a jechuudha. Dhibeen xinsammuu fedhii nyaataa qofa cufa miti. Yookaan psychological problem gaafa godhatan ijoolleen fedhii nyaataa dhabuu, hirriba boqonnaa hin qabne rafuu akkasumas wantoota daa'ima miidhu biraa fiduu danda'a. Yeroo hedduu garuu mana barnootaatti qoccolloo adda addaa ijoollee bira karaa irratti yeroo mana barnootaatti galan wantoonni hedduun yeroo xinsammuu isaanii miidhan ijoolleen nyaata diduu danda'u jechuudha. Qabxiin arfaffaan akka daa'imman fedhii nyaataa dhaban kan taasisu keessaa qabxiin arfaffaan dhibee paarasaayitoota adda addaadha. Paarasaayitoota adda addaa dhibee akkasii gaafa qabaatan fedhiin nyaataa daa'immaniin cufata. Ijoolleen egaa akkuma beekamu wantoota hunda gara afaan isaaniitti ergu, wantoota hunda ni qaqqabu osoo sirriitti harka isaanii qulqulleeffatiin gara afaanitti ergu jechuudha. Kanaafuu sababa haala qulqullina eeggachuu dhabuu daa'immaniin kan ka'e dhibeewwan paarasaayitoota adda addaa kanneen akka ammaybaa, jardiyaa, maal kan jedhaman kuni ijoollee biratti baay'atu. Kunis hedduminaan osoo dhibee garaa kaasaa hin fidin, osoo dhukkubbii garaa hin fidin, osoo mallattoo biraa hin fidin maal godha jalqaba fedhii nyaataa cufa. Kanaaf dhibee paarasaayitoota adda addaa qabaachuun fedhii nyaataa daa'immanii cufa jechuudha. Inni garbiraan dhibee hir'ina dhiigaa qabaachuu kan aniimiyaa qabaachuu ijoolleen hir'ina dhiigaa qaban sababa adda addaan kan ka'e ayireenii dhabuun kan ka'e fooleetii vaayitaaminoota adda addaa dhabuun kan ka'e ta'u hir'ina dhiigaa gaafa godhatan amala dhabuu yookaan irriteebil ta'uu dadhabbii qabaachuu danda'u fedha nyaataa dhabuu danda'u jechuudha. Kanaafuu dhibee paarasaayitoota adda addaa garaatii qabaachuu fi akkasumas hanqina dhiigaa qabaachuun fedhii nyaataa ijoollee ni cufa jechuudha. Inni garbiraan qorichoota adda addaadha. Qorichoonni dhibee adda darbuu adda addaaf kennaman amala yeroo fedhii nyaataa hir'isuu qabu. Sababa adda addaaf dhibeewwan adda addaaf mana yaalaa deemanii yookaan faarmaasii mana qorichaa deemanii gaafa qoricha dawaa fudhatan ijoolleen fedhii nyaataa dhabuu danda'a. Kunis qorichoonni fedhii nyaataa cufuu danda'u qorichoonni hedduun. Inni garbiraan immoo hanga galii maatiin argatan xiqqaa yoo ta'e akka qorannoon agarsiisutti maatiin galii gadaanaa argatan akkasumas immoo hangii fi gosti nyaata maatiin daa'immaniif kennan xiqqaa yoo ta'ee fi kan kana fakkaatan jiraannaan daa'imman fedhii nyaataa hir'achuu danda'u. Kanaafuu daa'imman galii gadaanaa qaban daa'imman hangaa fi gosa nyaataa daa'immaniif xiqqaa kennan fedhiin nyaataa daa'imman akkasii ni hir'ata jechuudha. Gara furmaataatti yoo deebine fedhii nyaataa ijoolleef daa'immanii fooyyessuuf wantoota maatiin taasisuu qaban kan jedhu irratti inni jalqabaan daa'imman snaak yookaan maksasii yookaan kasha kan jedhamu hedduu jaallatu. Ciree laaqanaa fi irbaata irra ijoolleen kasha yookaan maksasii yookaan snaak isa jennu sana baay'ee jaallatu jechuudha. Ijoolleef immoo maksasiin naannoo isaatii sagalii qofa osoo hin ta'in cireef laaqana gidduutti laaqanaa fi irbaata gidduutti akkasumas irriba dura ni barbaachisa. Kanaaf sa'a nyaata dhaabbataa irratti ciree laaqanaa fi irbaataan alatti sa'a gidduu kana jiru sa'a kana ijoolleen fedhii nyaataa waan qabaniif yeroo kana nyaata gosa adda addaa kan qophaa'aniin gurguraman osoo hin ta'in kan manatti qophaa'an dhiyeessuu fi nyaanni qophaa'anii gurguraman yookaan samsamanii gurguraman fedhii nyaataa gad buusuu amala akkasii qabu. Sababni isaa sukkaara hedduu waan qabaniif kanaaf sa'a snaakiitti yookaan sa'a maksasiitti kanneen manatti qophaa'an nyaata adda addaa daa'immaniif dhiyeessuun fedhii nyaataa ni fooyyessa jedhama. Qabxiin lammaffaan sagantaa yeroo nyaataa dhaabbataa ta'e qabaachuu akkaataa umurii isaaniin
kan sa'aatii muraasa garaagarummaa qabaatu taasisu. Maatiin tokko tokko maal godhu daa'imni yookaan mucaan guyyaa guutuu yookaan xuuxxoo wayii baatee deema, guyyaa guutuu daabboo wayii baatee deema, waan nyaatamu baatee deema. Haa ta'u malee guyyaa guutuu xiqqoo nyaataa ooluun kun fedhii nyaataa cufa. Gaappiin jiraachuu qaba jechuudha. Garaagarummaa sa'a muraasaatti daa'imni harkatti waa baatee deemuu hin qabu. Kontiineesli nyaachuu hin qabu xiqqoo. Garaagarummaa sa'aatii 2-3 yeroo turee nyaatu beelee waan nyaatuuf sirriitti nyaata jechuudha. Qabxiin biraan wantoota akka ocholoonii, wantoota akka loomii, zinjibila, xeenaa addaamiif kan kana fakkaatan kanneen jedhaman amala fedhii nyaataa fooyyessuu waan qabaniif nyaata adda addaa waliin makuun nyaachisu. Isaan kun qorannoon akka agarsiisutti amala fedhii nyaataa fooyyessuu qabu jedhamu. Kana malees immoo daa'imman umurii waggaa 2 hanga waggaa 5 gidduu jiraniif darbee qoricha farra paarasaayitii kennu. Kanaan dura barnoota hojjedheen ture. Dhaabbanni fayyaa addunyaas kan rikamendi godha. Waggaa 2 booda hanga waggaa 6tti ijoolleen waan margan kana garaa afanitti ergu wantoota adda addaa qaqqabuun afaan isaanii tuqu osoo sirriitti harka dhiqatii nyaatu yookaan waa fuudhanii afaan kaa'u. Kanaaf sababa kanaaf paarasaayitoota adda addaa dhibee akka ameebaa jaardiyaa garaa keessaa qabu yoo mallattoolee qabaachuu baataniif garaa kaasaa haqqee qabaachuu dhiisuu danda'u garuu fedhii nyaataa isaanii cufa kun. Kanaaf darbee garaagarummaa 6 yookaan hanga waggaa tokkootti ijoollee waggaa 2 hanga waggaa 5 gidduu jiraniif qoricha albendaazol jedhamu takka akka isaan dhugan taasisuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu ijoolleen keessan umuriin isaanii waggaa 2 ol taanaan 6 dawaa albendaazol jedhamu bittanii yookaan ogeessa maleessitanii kennuufiin barbaachisaadha. Dhibeen jiraachus jiraachuu baatus. Inni garbiraan daa'imman nyaata yeroo tokko baay'ee jaallatan deebi'anii jibbuun kan yeroo ta'e didan deebi'anii filatu. Yeroo ta'e nyaata baay'ee jaallatu sanaa booda deebi'anii jibbu. Isa jibban kanaan dura isa jibban immoo deebi'anii jaallatu. Kanaaf amalli fedhii nyaata daa'immanii yerootti jijjiirama waan deemaniif nyaata yeroo tokko baay'ee jaallatan diduu danda'u. Nyaata kanaan dura immoo baay'ee jibbanii didan tokko immoo deebi'anii nyaachuu waan danda'uuf irra deebanii shaakalsiisu, irra deebanii dhiyeessuufi. Nyaata kanaan dura jibbee dide tokko ji'a tokko, torbee 2-3 booda akka haaraatti dhiyeessuufiin kennuu ilaalu. Deebi'anii immoo jaallatu. Nyaata irra jaallatan immoo ji'a tokko booda deebi'anii jibbu. Yeroo tokko nyaata tokko jaallatu, yeroo tokko immoo garbaa jaallatu. Kanaaf jijjiiranii ilaaluun baay'ee murteessaadha jechuudha. Inni garbiraan nyaata halluu adda addaa qaban walitti makuun dhiyeessuun fedhii nyaataa isaanii dabaluu danda'a jedhama. Nyaata halluu adda addaa qabu. Fakkeenyaaf nyaata tirii tokko irratti kan shiroo qabu, kan goommana qabu, kan paastaa qabu, waan adda addaa nyaata adda addaa qabu, kalarii adda addaa kan qabu yeroo bakka tokkotti dhiyaatuuf fedhii nyaata daa'immanii akka fooyyessu agarsiisa qorannoon adda addaa. Akkasumas nyaata haaraa tokko guyyaa jalqabaa akka isaan sirriitti nyaatan eeguu kun rakkoo guddaadha. Suuta baru waan ta'eef guyyaa jalqabaa xiqqoo afaan kaa'anii tuqsiisanii dhiisuu, achi guyyaa lammaffaa xiqqoo dabalanii fallaana tokko yookaan maankaa tokko kennuufi sanaa booda suuta fooyya'aa deema jechuudha. Suuta nyaata haaraa wajjin wal baraa deemu ijoolleen. Kanaaf nyaata haaraa tokko guyyaa jalqabaa akka sirriitti nyaatan eeguu osoo hin taane suuta nyaachisuun shaakalsiisuun baay'ee murteessaadha. Inni garbiraan kan maatiin beekuu qaban kanneen armaan olii daa'imman fayyaa ta'aniif daa'imman dhibee biraan qabneef hojjeta. Haa ta'u malee sababa irrachuu fedhii nyaataan kan ka'e ulfaatinni qaamaa yoo irrate yookaan amma umurii sanatti eegnu yoo dabaluu dide qaamni isaa dabalaa hin jiru yoo ta'e jechuudha. Guddataa hin jiru yoo ta'e, dheerataa hin jiru ta'e akka umurii isaatti akkasumas fedhii nyaataa dhabuun kun tasa kan dhufe yoo ta'e takkaamatti nyaata yoo dide mallattoowwan dhibee qaamaa garbiroo qabaate fakkeenyaaf hunqufaa yoo ta'e, ho'a qaba yoo ta'e, garaa kaasaa, haqqee mallattoo dhibee garbiraa qabaannaan ogeessa fayyaa mariisuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Akka waliigalaatti waa'ee fedhii nyaataa dhabuu daa'immanii kan hin qabadhee jiru kanadha. Garuu qabxiin guddaan daa'imman akka mataa isaaniitti nyaatu akkasumas immoo daa'ima tokko daa'ima biraa biratti garaagarummaa qaba fedhii nyaataa akkasumas umurii tokko umurii biraa biratti garaagarummaa qaba. Kanaaf akkaataa umurii isaaniidhaan akkaataa mataa isaaniidhaan nyaatu inni guddaan ulfaatinnii fi guddinni mucaa affektee amma hin taanetti baay'ee waan nama yaaddessu hin jiru jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif galatooma. Turtii gaarii chaanalii kana sabiskiraayib gochuun dagatiinaa galatooma.